Gandeeniif hojjettoota mootummaa dabalatee harka keessaa qabu ka jedhaman namoonni 54 to'annaa jala oolchuusaa bulchiinsi naannoo beeksisee jira. Kanneen ajjeefaman 31 ta'uu Amaaraa kanneen biyyattii bakka adda addaa keessa jiraatan irratti haleellaa gaggeeffamu akka dhaabsisuuf hiriira gaafatu gaggeessuuf ABN waamicha dhiyeessuusaa beeksisee jira. Onkololeessa 18 bara 2013tti hiriira waamame kana kaayyoo farra nagaa fi itti gargaaramuu humnootiin barbaadan akka jiran kan ibse mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa eehamas hin qabanii jechuun hubachiisee jira. Hiriira kana sa'aatii kanatti gaggeessuun humnootii bulchiisa naannoo Amaaraa keessa nagaan akka hin jiraanne fedhaniif ulee yookaan dullaa akka kennutti lakkaa'amaa jechuun bulchiisi naannoo Amaaraa beeksisuusaa Asteer Misgaanaw Baahirdaar irraa gabaastee jirti. Fakkii kaasuun beekamaa fi dooktarii kabajaa akka ta'an Looret Lammaa Guyyaa har'a du'aan boqochuun isaanii beekamee jira. Wal'aansa fayyaa argataa akka turan aartist Lammaa Guyyaa umrii isaanii 92tti du'aan kan boqotan yoo ta'u, waggootii darban 65 keessatti fakkii 10,000 caalaa gogaa reettii irratti kaasuun dinqisiifannaa horatanii jiru. Hojiiwwan isaanii kanas waaltaa ogumaa kan Bishooftuu keessatti banataniin daawwachiisaa turan. Sirna awwaalcha isaanii kamisa fuullee keenyaa kan gaggeeffamu ta'uun ibsameera. Pireezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaarii biyyattii keessatti nagaan akka bu'uuf dilbata kaleessaa iyyatanii jiru. Afrikaa keessatti heddumina lakkoofsa uummataan kan beekamtu Naayijeeriyaan torban lamaaf mormii gaggeeffame hordofee saamiinsa gaggeeffamaa jiru dhaabsisuuf aangawoonni yaalaa jiru. Buhaariin akka jedhanitti kanneen Leegos keessatti nagaan hiriiranii lubbuu ofii dhaban kan ilaaleen gaaffiin gama seeraa dhiyaachuu qabaa qajeelfama jedhu nan deeggaraa jedhan. Kana malees humnootiin nageenyaa ajjeefamanis akkasuma jedhu. Hokkara guyyootaaf gaggeeffameen kanneen qabeenya ofii dhaban akkasuma seeraan ilaalamuu qabaa jedhaniiru. Kana malees uummanni guutummaa biyyattii keessa nagaaf obbolummaa akka jabeessu Buhaariin gaafataniiru. Magaalaa galma mootummaa Angoolaa Luwaandaa keessatti dhuma torban darbee hiriirri mormii mootummaa irratti ba'amee hokkara uumameen yoo xiqqaate namni 100 hidhamu aangawoonni gameeyyiin kan mootummaa dilbata kaleessaa labsanii jiru. Poolisiin hokkara dhaabsisan gaaza himimmaansu hiriirtota irratti gargaaramuun tumanii hiriira nama 2,000 hirmaachise sana addaan facaasan. Hiriirtonnis waan adda addaan gargaaramuun daandilee ka cufan yoo ta'u, alaabaa biyyattii gubuu isaanii dhaabbati oduu Ajaans Firaans Pirees beekseera. Hiriirtonnii fi gaazexeessonni waa'ee hiriira kanaa gabaasuuf ba'anis hidhamuun beekamee jira. As gara Yuunaayitid Isteetsitti ennaa deebinu seenanni Yuunaayitid Isteets torban kana kan pireezidaant Tiraampiin dhiyaatan Koonii Baaret mana murtii olaanaaf mirkaneessuuf jiru. Qalbiin uummataa immoo filannoo pireezidaantummaa gaggeeffamuuf torban tokko hafeetti qabamee jira. Joo Baaden pireezidaantii ta'uuf sagalee uummataa funaaname sadarkaa guutuu biyyaatti dursaa kan jiran yoo ta'u, kutaalee wal falmisiisoo ta'an keessatti garuu falmii cimaa deemaa jira. Sammuu namoota sagalee kennan hedduu keessa garuu dhimmi jiru dhukkuba COVID-19 ittisuuf tarkaanfii fudhatame irratti ta'uun beekameera. Oduu ispoortiitti ceenaa sora. Dorgommii kilaboota kubbaa miilaa olaanoo Afrikaa Confederation Cup jedhani barana kilabii Morocco RC Berkaanet kilabii Masrii Pyramids tokkoof duwwaan moo'atiin wancarraa fudhate. Berkaanet takkumaayyuu dorgommii akkanaan moone. Dorgommii tan ganni dabri jalqabanii kilaboota Afrikaa olaanooti irratti wal dorgomu. Goolii Berkaanet tana Soofuu Daayot galcheef. Akkanaan kilabiin Berkaanet hunin dorgommii Afrikaan Super Cup jedhani irratti dorgomte. Shaampiyoonaan Super Cup kan ganni dabre kilabii Zamalek kilabii Masriiti. Dorgommii kubbaa miilaa addunyaa keessa obboleeyyan dhiiraa dorgommii kubbaa miilaa kilabii Xaaliyaanaa keessa taphatan lama Loorenzoo fi Roobertoon tapha irratti walitti maranii goolii walitti galchan. Loorenzoon namganni 29tti Xaaliyaanaatti kilabii Naapoolii taphata. Roobertoon namganni 26tti kilabii Xaaliyaanaatti Benevento keessa taphata. Tapha kilabii isaanii irratti walitti maran goolii qaraa obboleessi Maandaa yookaan ammoo obboleessi xiqqaa Roobertootti galche. Namni kun dorgommii kilabii Siiriyaa tan keessatti tanumqoof goolii galfate. Galchee jennaan gadi taa'eetiin gammachuun harqee boo'e. Boqonnaa baanii jennaan ammoo goolii galchee guddoo gammaddaa turre obboleessi hangafa irratti goolii galchee garaan nan gammannee jedhe dubbate. Obboleessi isaa hangafi Loorenzoo illeen xiqqum jala miil dhaabateetti goolii tokko galchee taphii walqixxe ta'e. Humna irratti ammoo kilabuun obboleessa hangafa sunitti 2-1 moo'e. Seenaa dorgommii kilaboota Xaaliyaanaa
Serie A keessatti. Tan waliin marroo lama qofa obboleeyyan dorgommii kilabii irratti walitti maran. Ta dura bara 1949 keessa gaafas obboleeyyan biyya Hangaariitti walitti dhufee waliin taphate. Ameerikaallee dorgommii NFL National Football League liigii dorgommii kubbaa harkaaf miilaa Ameerikaa itti jiran. Torban torbeessoo keessa jiran. Kalee qof taphedduu taphatan. Kilabii Washington DC maqaa jijjiirattee ammaan tan Washington Football Team garee Dallas Cowboys 25-3 moote. San Francisco 49ers, New England Patriots 33-6 moote. Kansas City Chiefs, Denver Broncos 43-16 moote. Akkana jecha marroo 18 taphatan. Har'ammoo Chicago Bears fi Los Angeles Rams waliin taphata. Dorgommii kilaboota English Premier League illeetti jiran. Tapha kaleetiin Southampton Everton 2-2 moote. Wolves fi Newcastle 1-1 yookaan ammoo lanqaansoo jigan. Tapha guyyaa dheengaddaatiin ammoo Liverpool Sheffield United 2-1 moote. Crystal Palace illeen Fulham 2-1 moote. Kilaboota addunyaa gugurdoon nami biroonaaf jedhaniitiin nami baay'eetiin daawwachuuf jiraachuu baatullee xiqqaatu guddattu dorgommii ittum jiran. Oduun har'aaf qabnu kanuma. Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Waraanni addaa Oromiyaa akkumaatiin jedhanitti torban dabre keessa Naqamteetti ijoollee 4 fixe. Ajajaan waraana addaa Naqamtee Komaander Girmaa Abdiisaa miseensa abbaa torbee 4 irratti tarkaanfiin fudhatamee jedha. Jara kunin akka jechisaatti nam 37 Naqamtee keessatti fixan irratti itti gaafatama. Nakoor Malkaatti erge. Magaalaa Naqamtee kutaa bulchiinsa Qassoo keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkololeessa 13 bara 2013 naannoo sa'aatii 5 walakkaatti ilmi koo Isiyaaq humnoota nageegumsaa mootummaatiin na dura ajjeefamee jedhan abbaan isaa obbo Zalaalam Tamasgeen. Mucaan koo Isiyaaq Zalaalam jedhama. Barataa waggaa sadaffaa Wallaggaa Yuunivarsiitii Elektirikaal Injineeringii barate. Ani hojjetaa mootummaa jijjiiramee gara Finfinneetti yeroo darbe deemuudhaan mana kaafee maatii taatee naannoo Finfinneetti galee mucaan na bukkee ture jechi mana barumsaa waamamee nama tokko tokko mijeeffadha jedheetu gara kana dhufe. Abbaa torbeetu jedhanii jiranii. Mucaan barataadha. Ijoolleen kun sabeetti gaafa maatiin na ilaalu tokko kamiin bakka. Eessi mucaa namaa daa'imni ala deemaan biyyaa barii asii biyyaa ta'udha. Ada jedhamu ijoolleen kun abbaa torbee kan jedhamu bifa isaanii beekan nama dhibu. Keeziidha kaasanii amma galanii jiranitti ragaa mana barumsaa qabu. Mana barumsaa keessaati ta'anii fi sababa COVID-19 sababa kanaatiin ragaa manatti galanii ta'anii irraan kanas biyya akkasii keessaan qabanii leenjii meeshaan qabanii leenjii waraanaan qabanii. Maayini sababisaa? Isaan yeroo dargaggeessuma karaa irratti arginaan yookaan keessatti arginaan keessatti raagata. Ani waanan jedhee biraa jechuudha. Reeffi bidhaan nama akkasiin qaba jedhamee namni nagaan ta'ee eegalee qabee biyyattii baratee deemaa jechuudha namaan jedhu. Namni obbo Haayiluu jedhaman immoo ilmi isaanii Raaguweel Haayiluu jedhamu haala suukanneessaatiin humnoota nageegumsaa mootummaatiin dargaggoota kanneen biroo waliin jiran faana akka dura ajjeefame kan isaan dubbatan haala keessa jiran yeroo ibsanis akkasitti dubbatu. Ija koonna jaamiyaa dhokoo tokkitti koonna barnee qajuuraa ture bakka ari'amaa ture amma bakka tokkitti koonna maal jedheen sitti maanoo waan an jedhee sitti muyyuu hin qabu maalan jedhee sitti maa. Yeroo dhukaasni banamu naannoo sana dhaabbatee ilaalaa turuu kan dubbatu namni Abdii jedhamu ammoo haala magaalaa Naqamtee kutaa bulchiinsa Qassoo mana barumsaa qophaa'inaa Qassoo fuuldura ture haala kanaan kan inni ibsu. Ijoolleen keenya rukutanii morma isaanii kalaqan taanetti iddoo gara 3-4tti gargar babaasan meeshaan waraanaan eega rukutanii booddeen qalanii. Eenyu jedhamu ijoolleen kunii? Tokko Heenati Yaanii jedhama. Tokko Raabee jedhama. Tokko immoo Pitti Zalaalee jedhama. Tokko immoo Raarsoo Kabbadee jedhama. Isa tokko gaanuma naannoo kanaanitti naannoo iddoo isaa wallaadhe. Yeroo sanatti maayinni wanti isaan gochaa turanii qaamni nageenyaa bakka sana maaliif kan dhaqee? Reeffi dargaggoota kanaa jimaata sana galgala bakkee bulee jedha dargaggoon kun sanaan booda sanbata duraa jechuunis onkololeessa 14 bara 2013 akka maatii fi firootni isaanii fudhatanii awwaallatan kan dubbatu Abdiin. Hoogganaan humna addaa poolisii Oromiyaa reejimentii Naqamtee Komaander Girmaa Abdiisaa komii gama maatiin dhiyaatu kanarratti yeroo deebii kennan akkas jedhan. Kana keessatti namoota kana dhagaa hedduu badanii nutti barbaannu qindoomina uummataatiin heerummanni nuti isin isa keenye akkatoo opereeshinii qindaa'e gooneetti opereeshinii guddaa gaggeeffameen namoonni tarkaanfiin irratti fudhatame jechuudha. Erga shaneenii fi abbaan torbee wal gargaaree uummata Oromoo magaalaa Naqamtee keessaa bachiisaa ture irratti hundaa'eetti namoonni kun bebbeekamoodha uummata
magaalaa Naqamtee sirriitti beekaa hangammaatti xiqqaate waggaa lamman kana keessatti magaalaa Naqamtee keessatti nama 17 hanga gaddaatti kan du'ani heeruu qabatamaadha. Tarkaanfii biraallee fudhachuudhaaf otoo qophiirra jiranuuti. Otoo poosti godhanii nama doonsaattuu jiranuu qophiitu irratti jiranuuti heeruu manni nuu kanneen Komaander amma maatii isaanii yeroo dubbisnu ijoolleen kun ijoollee hawaasa biratti fudhatama qabanii quuqama qaban irraan kan ka'e kan tarkaanfiin irratti fudhatame malee ijoollee rakkoo qaban miti jedhu maatiin kanumaan wal qabatee immoo tarkaanfii osoo hin fudhatiin dura qaamni nageenyaa ijoollee kana qabee seeratti dhiyeessuu hin danda'u ture bakka sanatti tarkaanfiin fudhatame suukanneessaas ta'uudha kan himamaa jiru maaliif qabdanii seeratti hin dhiyeessin? Namoota naamusa qabanii namoota uummata biratti fudhatama qabu kan jedhamu fakkeenyuma yoo karaa gaafii mucaaraa beel haayiluu sun namoota 37 kana keessatti guddaa nama fudhatama qabus miti kana uummanni magaalaa Naqamtee dargaggoonni magaalaa Naqamteetti beeku kan biraa immoo tarkaanfitu kanneessaa maal kan jedhu dhukaasa hedduu jara gidduutti gaggeeffamu kan olaantummaan irratti argame malee kan ta'uma keessatti qabame miti baay'ee falmanii baay'ee rasaasa hedduun irratti dhukaasaa turan garuu kana keessattidha yeroo dheeraadha waraana gaggeeffamu gidduutti mana keessatti marfamanii jarri bakka itti qopheessaa turan irratti kan tarkaanfiin irratti fudhatan. Lo'anii dhokatanii uummata keessatti hin deemanii uummata ittiin ajjeesanii 3 fi boombii 2 meeshaan adda jira. Kanaa wajjin kan jarri qabaman. Reeffa ijoollee isaanii fuudhanii akka isaan hin awwaallanne maaliif dhorkate qaamni nageenya? Uummatu maatiin dhaqanii fudhachuu danda'u turanii reeffara dhimma hin qabnu sadarkaa fudhannee hin deemne maatiin waan fudhachuu didee maatii fudhachuu diddiibsan uummatuma irraa qulqulleessaa maatii mataa. Roobeel Shifarraa Mucaa jedhamu mee dilbata torban darbe jechuunis onkoloolessa 8 bara 2013 magaalaa Naqamteetti qaamoleen nageenyaa 2 ajjeefamuu wal qabatee odoo hojjennee turre nuti mucaa rukutamee kana dhuguma humni nageenyaa ajjeesee bishaan keessatti gateera. Sanaan booda maatiin akka reeffa hin awwaallanne dhorkatee jira. Kana naa mirkaneessuu dandeessu? Laakiin bishaan keessa buufnees hin qabnu gaafa sanas ijoolleen lama nu jalaa miidhamaniiru qaama nageenyaa keessaa nu kan beennu uummata keessaa immoo namni tokko miidhamee hospitaala Naqamtee keessatti yaalamaa jiraachuu dhabeennaa isa waa'ee sammaaroo maal wati jettu kanaan waan hin beeku qabu isa kanaan agarre nama ta'u garuu qabatamaan argineerra nama mataa yaalamaa jiru uummata keessa. Amma yaalamaa jira moo namni sun akkam ta'e? Sun gaafa sana ijoollee wajjin yaala galee inni yaalamaa ture ijoolleen keenya haasaa kaffalan waan ta'eef inni immoo yaalamaa turuu isaan hin beekaa nama nagaan gidduutti miidhamee jechuudha. Namni sun garuu baafamee qaamolee nageenyaa magaalichaan akka ajjeefame maatii keessaas kan dubbatanii sanaan booda immoo reeffa dhorkatamuu himu bulchiinsi magaalaa ofumaan akka awwaale kan isaan himan. Isa kana nuti hubannoo kanaan qabu nageenyaan kana reefu sumarraa dhagaa isa kan nu ajjeesu inni siin ajjeefnaa yoo ajjeefne kanneen deemu namaatti goona nama. Garuu kun furmaata ta'a Komaander amma waan kun nagaa waaraa fiduu danda'a haalli kun malli biraan jiru. Waliin dubbatee nageenya buusu qabaatee walajjeessuudhaan sadiitu kun jiru kun egaa duunee dadhabneenis gaammoo ofirraa ajjeesuu jalqabnee jirra inni kun gaama booda falatti barbaadu qaba qaamni falatti barbaadu. Eenyu qaamni falatti barbaadu qaamni nageenyaa erga akkas jedhatee. Ikkoo qaamni duraan araaraan waan adda addaatiin dubbiin kun xumuramu jedhamee jaarsummaan meeqa galamee deemamee dadhabamee mitiiree nageenyi uummanni kun immoo nageenya dhabee shororkaa'ee qaamni nageenyaa qaamni siyaasaa hojiin nageenyaa hojiin misoomaa adda addatti rakkoo meennaan itti galtee jirra. Kanaaf gara fuulduraatti ta'uu kan qabu nagaaf nageenya qofaan socho'uutu rakkoo Oromoo hiika innee yaadannus akka nageenyaa ta'anitti garuu kan nu ajjeesuu dhufu hin jennaa nageenya uummata keenyaatti qabachiifna. Itti godhachaa madeennan waan kun kan nu dhimma kanaan keessatti dhimma shanee dhimma isaa torbeetti waan wal qabatu nageenya uummata keenyaa eeguuf jecha haastaa barbaachisaa ta'e uummata keenyaaf kan jedhu qaba. Amma haalli nageenyaa magaalaa Naqamtee maal fakkaata? Naqamtee baay'ee kan namatti tolu kun uummanni Naqamtee saarojii isaarra hawa tokko rakkoo nageenyaa waa tokko yoo jiru nagumarra jira geejjibnis uummannis daldallis hoteellis waan daldayyuu hojiirmarra jira hojjetaa mootummaa rakkoo uumame tokko hin jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Vii'oo afaan Oromoo caqasuu jirtan. Pireezidaantiin Ameerikaa yooyyuu jimaata dabre waan hariyyummaa Israa'elee fi Suudaan bulchoota biisuuniitiin bilbilaan wal mari'atetti Itoophiyaan deemsiidha Abbaayyaa irratti hin gammanneef mariillee keessa baati jedha. Masriin immoo hidha Abbaayyaa suni bobeessuu yookaan gubuyyuu hin dandeettii jedhe. Tan irratti mootummaan Itoophiyaa deebii kenne malaskaachuu ammaatti erge tujubee nutti. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp jimaata darbe hariiroon Israa'eliif Sudaan gidduu jiru haareffamuu isaa innaa ibsan
haleellaa Masriin hidha Abbayyaa irratti raawwattu erga tuqanii booda waajjirri muummicha ministeeraa ibsa baaseera. Itoophiyaan laggeen ishee daangaa ce'anii yaa'an ilaalchise mala haqaaf sababaa qabu kan fayyadamtu ta'uu kan tuqee ibsisuun lammiiwwan Itoophiyaa misoomaaf fedhiif murannoo isaan qaban shakkii tokko malee kan ragaan ba'ameef hidha kanaaf tokkummaadhaan deeggarsa isaan gumaachanii jedha ibsichi. Ittaansuudhaanis hidhi laga Abbayyaa biyyi tokkoof uummata ishee boonu jireenya isaa darbetti gadduu dhiisee waan hin danda'amne kan fakkaatu of harka galfachuuf kan qabsaa'e mallattoo jijjiiramaatii jedha. Akkuma kanaan ganna darbe boqonnaa duraa kan laga sana bishaaniin guutuu injifannoo tokko ta'uu mul'isaa jedha ibsichi. Ijaarsa hidha Abbayyaatti dabalee Itoophiyaan biyyoota toora lagi kun itti dhangala'u waliin fayyadama haqa qabuuf waliigaltee agarsiisuuf fedhii isheen qabdu sirriitti mul'isuusee ibsisuun eereera. Karaa gamtaa Afrikaan biyyoota naannoo lagi kun itti dhangala'u gadi jiran waliin marii isheen geggeessitus ibsi kun akka ragaa tokkootti tuqee jira. Haa ta'u malee qaamotiin hangi tokko har'as Itoophiyaan waliigaltee haqa hin qabneef akka isheen jilbeenfattu gochuuf doorsisaa kan jiran ta'uu ibsi kun tuqee jira. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp jimaata darbe akka dubbatanitti Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti hidha ijaaraa jirtu Masriin akka barbadeessitu tuqanii kun haala balaa qabuudha. Masriin akkasitti jiraachuu hin dandeessu jechuudhaan gaazexeessotaaf himaniiru. Ittaansuudhaan warreen Masrii hidha sana ni dhoosu, ni barbadeessu, kana duras dubbadheera, har'as nan dubbadhaa jedhan Tiraamp. Ibsi waajjira muummicha ministeeraa biraa ba'e Itoophiyaan akka biyya misoomaa jirtu tokkotti hiyyummaadhaan qoramaa jirti. Haa ta'u malee seenaa gabbataa kan qabduuf gootota abbaa biyyummaa ishee hin tuqsiisne biyya qabdu. Fedhii badhaadhuuf qabdus haala ifaa ta'een lafa keesseetti jedha. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed fuula feesbuukii isaanii irratti lammiiwwan martinuu biyya ofiif wal ta'anii waardiyyaa akka dhaabbatan waamicha dabarsaniiru jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa. Gama biraan ministiriin dhimma alaa Gadduu Andaargaachoo Itoophiyaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi Maayik Reedariin waajjira isaaniitti waamuudhaan ibsa akka kennaniif gaafachuun beekameera. Obbo Gadduun ambaasaaddaricha kan waamaniif pireezidaanti Doonaald Tiraamp hidha Abbayyaa ilaalchisee yaada falmisiisaa isaan kennaniif ibsa akka kennaniif jecha. Tiraamp yaada falmisiisaa sana kan kennan muummee ministeerotaa Sudaaniif Israa'el waliin bilbilaan ennaa mari'atanitti ture. Obbo Gadduunis ennaa kana pireezidaanti Tiraamp marii biyyoota sadii gidduu jiruuf hidha sana ilaalchisee yaada isaan kennan dogoggoraa. Pireezidaantichi hidhi sun bishaan laga Abbayyaa akka hin yaane ittisaa jedhan kun immoo sirrii mitii jedhan obbo Gadduun. Itoophiyaaf Masrii gidduutti waraana labsuun pireezidaantii mootummaa Ameerikaa aangoorra jirurraa kan eegamu miti. Itoophiyaaf Ameerikaa waliin kan jiru michummaa yeroo dheeraaf michummaa tarsiimoo waliin illee waliin simuu jedhan obbo Gadduun. Seera sadarkaa addunyaa hariiroo mootummootaa to'atuunis fudhataman qabuu jedhan. Itoophiyaan haleellaa abbaa biyyummaa ishee irratti aggaamamuuf jilbeenfatteen beektu fuula durattis hin jilbeenfattu jedhaniiru. Kanarraa kan hafe biyyattiin Masriif Sudaan waliin marii geggeessitu itti fufuuf qophee ta'uusee ministiriin haajaa alaa obbo Gadduu Andaargaachoo ibsaniiru. Hariiroon Israa'eliif Sudaan haara'uun akkuma ifaa ta'een dubbiimaa muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa ibsa baasanii jiran. Muummichi barreessaan Antooniyoo Guutarees waliigalteen sun walta'iinsa waliigaltee dinagdeef daldalaa cimaa godinaalee gaanfa Afriikaaf giddu galeessa bahaa keessatti nagaaf badhaadhina guddina dinagdee kanneen fidaniif carraa haaraa banaa abdii jedhu qabaachuu isaanii ibsisuun tuqeera. Tokkummaan mootummootaa Sudaan dinagdeen ishee akka bayyannatu uummata ishee tasgabbaa'ee badhaadhinni akka jiraatu gochuuf yaalii isheen gootu gargaaruu itti fufaa jechuudhaan ibsisuun yaadachiiseera. Via afaan Oromoo Naayil Saatiif meetira baandii irra caqasuu jirta. Afaan immoo qophii ammaan tan isanitti himuu jirtan hawwixataa jimaataatti halkan sa'aatii 4 irralleetti raadiyoonii FM ahaduu 94 qabxii 3 irratti achirralleetti hir'isanii deebi'anii sun irrallee caqasuu dandeettan. Itoophiyaan akka barsiisoti yuubomanii bara hojii isaanii fixatanii hojiitti deebi'anii tolaan barsiisan gaafachuu jirti. Koronaaf jedhanii barattoota gargar hiisanii barsiisanii gamkaanan immoo kutaalee waan itti dabalaniifi. Tan irratti akka barsiisoti tolaan hojiin gargaaran gaafatan. Warra har'a tolaan barsiisee jiran keessa tokko ministeera barnoota Itoophiyaa Dr. Injiinar Geetaahuun Makuriyaa fa'a. Taantuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adda Adaanech Abeebeelleen akka namni hojii tan irratti nama qarqaar gaafateetti Sahaayii Daamtoo oduun ergiten. Itoophiyaatti sababa tatamsa'ina weerara COVID-19tiin barattoonni miliyoona 26 ol erga barnoota addaan kutanii mana ooluu eegalanii ji'a 7 lakkoofsaniiru jedhame. Har'a Finfinneetti sagantaan barnoota addaan citee ture eegalchiisuu gaggeeffameera.
Sababa weerara vaayirasii koronaatiin barnoota addaan citee ture itti fufsiisuudhaaf bulchiinsi magaalaa Finfinnee carraaqqii taasisaa ture kan jedhan itti aantuun kantiibaa magaalattii Aadde Adaanech Abeebee ammallee vaayirasichi biyyattiidhaa waan hin banneef barattoonniif hawaasni mana barumsaa hundi of eeggannoo cimaa akka taasisan hubachiisaniiru. አሁንም የኮሮና ቫይረስ ተግዳሮት ከሀገራችን ወጥቷል ማለት አይደለም. ammas rakkoon vaayirasii koronaa biyyattiirraa baheera jechuu miti. haa ta'u malee akkamitti ittisuun akka danda'amu hubannootti arganneerra. Hojiin hubannoo uumuus hojjetamaa tureera. Oomishaaleen ittisaaf oolanis biyya keessatti oomishamuu eegalaniiru. Dhaabbileen fayyaas tatamsa'inni vaayirasii kanaa garamitti deemaa akka jiru akeekuudhaan of eeggannoo taasisuun hojii osoo addaan hin kutin hojjechuun akka danda'amu kallattii kaa'aniin manneen barnootaa har'a eegalsiisuun keessumaa immoo sadarkaa lammaffaan dirqama ta'eera. Kanaaf har'a eegalame. Isinis barattoonni yeroo gara mana barnootaatti deebitan xiyyeeffannoon keessan jalqabaa barnoota inni lammaffaan immoo vaayirasii kanarraa of eeguudha. Itti dabaluudhaan Aadde Adaanech hawaasni tola ooltummaan hojii barsiisummaa irratti akka hirmaatuuf gaafatani. Finfinneetti barnoonni bakka buusuu kutaa 8ffaa fi kutaa 12ffaa har'a eegalameera. Ministeerri barnootaa Itoophiyaa Dr. Geetaahuun Makuraa immoo sosochii anis nan barsiisa jedhu eegalchiisuu fi hojii dabalataan barsiisuu barsiisotarra jiru hir'isuudhaaf karoorfame bu'uura godhachuudhaan har'a barsiisuu eegalaniiru. Dr. Geetaahuun itti dabaluun akkaataa sagantaa manni barnootaa baaseefitti bultii 45f barnoota fiiziksii kutaa 12ffaa akka barsiisan ibsuudhaan tola ooltota biroofis waamicha taasisaniiru. በሁሉም የሀገራችን አካባቢዎች ያላችሁ naannoo biyya keenyaa hunda keessa kan jirtan hojii mootummaa irratti kan argamtan hojii dhuunfaa irrattis kan bobbaatan dhaabbilee mootummaaf dhuunfaa irraa leenjitanii kan jirtan dargaggootni yeroo qabdan har'aa eegaltanii manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaaf lammaffaatti deemuudhaan galmooftanii waamicha biyyaa kan mootummaaf barattoota abdii boruu ta'an kanaaf deebii akka kennitan kabajaan waamicha isiniif taasisa. Ani har'arraa jalqabee mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Minilik lammaffaatti akkaataa sagantaa manni barumsichaa naaf baaseen barnoota fiiziksii barattoota kutaa 12ffaa barsiisuu jalqabeera. Itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee barattoonni weerara vaayirasii koronaadhaan cinatti qaamolee nageenya booressanirraa of eeguu qabu jedhan. ትምህርት ቤቶች የሰላም ማዕከል ናቸው. Manneen barnootaa wiirtuu nageenyaati. Manneen barnootaa bakka itti baratamuu fi burqaa beekumsaati malee bakka nageenyi itti boora'uuf tasgabbiin itti hin jiraanne miti. Akka tasaa qaamni nageenya dhabe yoo gara keessanitti dhufe nageenya kennaa fi nageenya barsiisaanii malee gonkumaa akka nageenya isin dho'u carraan kenninaafi. ክፍተት እንዳትሰጡ. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee meeshaalee barnootaa fi akkasumas barattoonni weerara vaayirasii koronaa ofirraa ittisuudhaaf itti fayyadaman meeshaalee qulqullinaa akka dhiyeessuuf Aadde Adaanech dubbataniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa. Suudaan waliin haga dhiyoo tanaatti biyyi sadiitti Israa'el waliin hariyyummaa jabeeffachuuf waliigallee jedha. Taatula akka gaafa Israa'el fuudhaa fi waliigalan keessatti hoteelii biyyi suni keessatti waan hedduu qopheessee gammachuun hin siman. Suudaanitti waliigaltee tanarratti mormiitti jira. Falmii jiranii jedha. Lindaa Giraadessen oduu nu ergiteen tujubeenitti. Sudaan waliin hariiroon jiru haara'uusaa akka beeksisan muummicha ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu turan. היום על עוד פריצת דרך דרמטית לשלום, והפעם נורמליזציה בין ישראל לסודאן. Netanyahuun akka jedhanitti kun nageenyaaf injifannoo ajaa'ibaaf bara 1967 keessa yeroo sadii Sudaan hin ta'u Israa'el waliin nageenyi hin jiru. Israa'el waliin mareen hin jiruuf hariiroo gaariin Israa'el waliin haara'uu hin danda'u ka jedhu gara deebii tole jedhu sadiitti jijjiiramee jira jedhan. Sudaan Israa'el West Baankiif Gaazaa weeraruu ishee ka balaaleffattu yoo ta'u, Faalisxiin biyya ofii ishee akka taatu naannoo sana gadhiistee bahuu qabdi jettee jirti. Sudaan Israa'el waliin araara buusuuf tokkummaa Emireetota Arabaaf Baahireeniin kan hordofte yoo ta'u, Pireezidaanti Doonaald Tiraamp akka jedhanitti yoo xiqqaate biyyoonni 5 ittaanu. Israa'el biyyattii dinagdeef qabeenya boba'aan badhaatu taate Saawud Arabiyaan kanneen keessaa tokko jettee abdatti. Sudaan keessa haalli jiru xiqqoo walxaxaadha. Lammiiwwan Sudaan hedduun Israa'el waliin hariiroo jiru bakkatti deebisuu isa jedhu alaabaa Israa'el daandii kaartuum irratti gubuudhaan mormii isaanii dhageessisan.
Sudaan sirna abbaa irree irraa gara sirna dimookiraasiitti ce'aa jirti. Ministiriin haajaa alaa Omar Gamardeeniin akka jedhanitti waliigalteen araaraa Israa'el waliin jiru mana maree seera tumtootaan raggaasifamuu qaba. Qaamni kun garuu hanga ammaa hin uumamne. Yoom akka uumamus waan beekamu hin jiru. Israa'eliif Sudaan waliin hariiroo jiru haaressuun bu'aa waraanaa barbaachisaadha jechuudhaan Waashingtanitti ambaasaaddarri Israa'el duraanii Michael Oren beeksisaniiru. The vast majority of rockets that are fired at us from Gaza are not made in Gaza, they're made in Iran. And they get into Gaza via the Sudan. Rookettiin Gaazaarraa gara keenyatti furguggifamu irra hedduun Gaazaa keessatti hojjetama miti. Iraan keessatti hojjetama. Karaa Sudaan Gaazaa seena. Kanaaf Sudaan waliin hariiroo nagaa yoo uumne misaa'eloonni Iraan keessatti hojjetaman gara Gaazaatti akka hin yaane dhiibbaa hatattamaa ni qabaata. Yoo misaa'eloonni seenan maallaqi yoo seene waa kabiroon illee yoo seene Hamaasiif warra jihaadaaf meeshaa waraanaa Iraaniif meeshaalee kabiroo karaa Sudaan seensisuun hedduu rakkisaadha jedheen yaada. Sun immoo nuyiif hedduu barbaachisaadha jedhan. Warreen Faalisxiin Israa'el biyyoota Arabaa waliin hariiroo jalqabde balaaleffachuudhaan kun haaraa akka dugda keessa nu waraanuuti jedhan. Akka waliigaltee sanaatti Waashingtan Sudaaniin toora dhaabota shororkeessotaa keessaa haquuf waliigaltee jirti. Tarrata uummata boriitii walti tachaan nagaa jenne nagee. Ansoraa laafeet nagaan nu bula. Sagantaa afaan Amaaraatti itti aana.